Ashamaa daawwattoota akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota maatii birqee yuutuubii jalatti an argamtan hundumti keessanuu nageenya waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu isiniin jedha obboleewwan koo. Akkasuma immoo viidiyoo koo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Guyyaa irraa moo'ituyyuu akkamitti akka hojjetamu qaysiriin isinitti agarsiisa jechuudha. Inni kun amma qaysiriin amma akka yeroo ammaatitti kinu haala kanarra jira. Kaarotii dha. Qaysiriin jedhe ishee dhiifama. Kaarotiidhaan an jechaa jira jechuudha. Maaliif ani sirriitti hin beeku jechuudha. Qaysiriin se'ee kanaafiyyuu kaarotiidha. Innaa ammaanis wajjin hojjedha. Inoo haala kanaan jira akka ammaatitti jechuudha. Inni kun booda immoo yoo gurguddate isaa hundee diimaa qabu sana jechuudha. Inoo kana fakkaataa yoo asii achi ilaaltan hunduu oomishamaadha. Yaa amma ganni reef lafaa ba'aa jira jechuudha. Mee akkami reefa aadaa isaa nutti dubbadha. Maal barbaachisa sana hojjechuudha fi maal akkasi fixee yeroo wanta kana hojjettu maal dadhabbii maal akka irratti dadhabde mee naaf ibsi. Yel. Aramaatuma godhi maalanis wajjin aramaaraati kina. Mee maal akka irratti baaste ka'umsa maal akka hojjetteedha kan amma asirraa barbaadu. Ka'umsa duraa lafa qophaa'e. Ishee. Lafti qophaa'e ka'een booda ni qotama. Ishee. Ni gologgolama. Ishee. Odabii isaa ni tola. Ishee. Sanyiin ni qophaa'a. Ishee. Madaabaraan ni qophaa'a. Ishee. Sanyiin booda odabiin qophaa'e sararri ni sararamaa fi sararaan keessa madaabaraaf sanyiin ni kaa'ama jechuudha. Ishee. Amma immoo kinoo inni sun kaa'amee dhaabamee darajaa kanarra ga'eera ammayyaa'eeti. Haa takka takkaan naaf jechuudhaas. Fireesaa. Amma immoo iyyuu amma immoo egaa kana dhaabdee ka'ee immoo amma kinoo amma asirra jira jechuudha. Amma gana amma immoo kanaachi maaltu barbaachisaa? Amma kanaachi tokko taala. Haramaadha. Qorichis ni barbaachisa. Qorichisaa jechuun xafufama. Okay. Innaa kinoo akkuma argitanii amma haramaadha. Haramaa jira. Innaa amma haala kanarra ga'ee jira jechuudha. Warreen hojjechuu isin barbaachise hakiinatti hojjettu isiniin jedha ishee. Kanaafuu kana fakkaata baay'ee bareeda jechuudha. Bu'aa guddaa qaba gara fuulduraatti nama hojjetetti jechuudha. Maaliif amma bittaasaa maaliin bitteeti? Akkasanii amma immoo haramarra jira waan ta'eef harama amma yeroo kanatti na haramama haramarra nu lammata indeeffatamoo yeroo tokko qofa haramte. Yeroo lammata indeeffachuu baachuu anna indeeffachuus danda'a. Sanyiin garuu lafa. Lafa jechuudha. Yoo deebisee immoo deebitee haramte jechuudha. Yeroo deebitee haramte. Kotkaatoo hin barbaachisamu? Kotkaatoo hin barbaachisu haramaadha. Haramu qofa. Lafti hin qabu kotkotaa akkamitti hin barbaachisu? Lafa keessa gad deema waan ta'eef inni gosoota. Ofuma lafa jala gadi deema jechuudha. Egaa wanni piroosesii baay'ee hin qabu jechuudha. Yaa yeroo tokko egaa dhaabdee haala tokko egaa haramtee yoo lafti deebisuu baate qoricha afuuffaa hin barbaachisamu? Hin barbaachisu yoo barbaadde hunda dandeessu barbaadde dhiisuu hin dandeessu mirga keessa. Yoo bade kaa? Yoo bade baachuu hin badu kun takka dhaabbate. Yoo lafti mararee ta'ee qici godhee bane badoo man qabu. Okay, bareeda jechuudha. Marreen makaa gara fuulduraa akka hojjennu nama taasisa. Kan lammasuma jalatti ilaalee kaa bara dhufu silaa bara darbe bara dhufu na hojjedha. Waaqayyo hojjeessinaa ga'u. Waan sadii. Waan sadii waaqayyo hojjeessinaa ga'u hojjettanii waan fayyaadha. Amma haramaa kana si gargaaruu reeka silaa. Oromoon nyaata fi hojii bira dhaabatanii. Koi maaltu jedhe kan? Oromoo jedhe tole eega jette. Eega jettee kina si haramna garuu wajjiniin akkasii jalaan buqqisne. Yaa hunnu gogaadhaan beeksisa. Yaa akka keetitti addaan baafnee hin beeknu. Garuu safara kanaan jiru illeedha. Amma fakkeenyaaf haramaan kun irratti ciccitee hoo nama harka hin deebi'aa miti inni sun. Ara inni hin deebi'e. Yoo ciccitee hin deebi'e. Yoo lafaa sirriitti hin buqqa'in. Inni hin deebi'e yoo garuu buqqa'e hin deebi'u.
Amma isuma ciccitee afusaniif deebi'a lammata. Kanaafuu sirriitti haramuu barbaachisaa jechuudha. Nama akka ta'e buqqista kanatti dafeen buqqisu waan ta'eef suutu siif haramee sii miidhagsashi. Gaafa sii ga'ee gurguratte immoo bakka si harame sana yaamuun dagatini. Tiyarri waliin teenya. Tiyarriin illee hafu. Oduu achi hin ga'in xiqqoo. Bakka xiqqoo sambicha akka nun dagatte. Raasatti dagannatteeti. Qoriin na waraana qorii keessa jira. Nama akka kana. Amma eessa kana safara kana uumuun jiru? Gara biraatti fiddee dhaabdamu? Sararaan dhaabbatee bara. Kanaafuu deebi'ee irra dhaabuu hin dandeessu? Hin danda'amu sarara. Kun duwwuma ta'ee baare? Ganaa shaffana baalaa walitti galee. Akkama amma fakkeenyaaf fakkeenyaaf horan achi jira. Garuu asitti immoo beeduba kun. Fakkeenyaaf kunas jira ganaa baalaa walitti dhalee walitti rukkutaa jechuudha. Garuu baay'inaan qabu akkasitti. Yaa dhaabbatee xiqqoo bakkeen kun. Magarri kun garasi shaffana. Garuu garri inni cufachaara. Gaafa maskaramii kana fixee xiqqimtee jiddu bahee. Idaarii alatti kalaa'ee inni mul'atu lafa. Hin shaffana jechuudha. Ramaallee gaasa sitti tolee naramtuu fi of shaffana waan ta'eef. Egaa akkasitu beeka. Jabaadhutti. Wajjin buqqisaa jirtaa bara? Mee amma san keessa asuma qabee hin koonni sun qeessirii miti? Qeessirii miti kaarotii miti? Kaarotiin inni kunii fi inni kun illee yaala. Mee miila garaagarummaa isaa maali? Sanillee odoo buqqistee hoo? Ukkoo tokkichuma bara? Garaagara. Hundarrattuu garaagara. Deebisidha ishee. Gara haphii kana godhi. Tu kati miti aja magaru. Gerah kan mata itu jeram itu sama dis. Di kolam yang kasih ini sah. Gara gadaan kufa. Gada wattoota koo warri turtii hanga jirutti na wajjin taasistanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo koo laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaayi. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan koo. Yaakiin haala kana fakkaata jechuudhaan isinitti argisiisaa jiru. Bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha baay'ee.